jechuudha. jedhe goonni. No. Noon lammeeffachuu qabda amma. Kun uummanni yes sirrii jirta jabaa koo jedhaa jira komantii jala. Dhaga'inati waan akkasii. Jaartiin takkitti ija takkitti. Dhageeffadhu jaartiin takka ija takka. Lammeeffachuu halaal. Ayi fooziyaa amma waa goona ka jechi ani jedhe kun yoo dhugaa taate mee abaaboo qofaan naa mirkaneessa waan guddoollee miti. Akkanaan haasaanatiin dhaga'iin hin dubbattu. Amma wallaggaa Maadiyaan kayyattu kun yoo guuma barreessaa jiraatte asiin guuma ka jedhu kan maqaa akkana gattutte laayif ka jedhu si baasa jala gabbuutee jedhattee komentii barreessita obboleessa. Yoo anaaf barreessaa jiraatte ani bakka ati barreessite kana hin jiru bakka biraa jira. Tamallas abbaatee gara sammuu keetiitti deebi sammuu kan keetitti. abbaa uummanni bara akka biyya nyaatti si mirqaana waan himooti. An namni si haa hadheeffatuuf namni si haa jibbuuf gatiin ani hin kafalin hin jiru. Anamoo. Dhiirri si mirqaanti keessumatti kan keessa yaa. Atama ilaal qeerroo guuma lammeeffadha waan jettu sammuu keessa seef godhii lammaffaa jaartii lammaffaa ta'an ammasiif. Badde badirii yaa gab jedheetti maabiri. Maal jechuun? Atis qabsaa'aa sabaati anis qabsooftuu sabaati yoo walitti dhufne. Gootitti gaafa isaa. Dhiinni kiyyaaf kan kee yoo walitti dabalame Itoophiyaa jidde kaasa. Oh my god. Gumaan lammaffaa fuudhee sadaffaa dha. Wallahi na keessaa dubbatte barana abbaa feetiin muka cabsii. Anaan jettamoo harafaa feetiin jirta amaan. Deebii ammuma sirraa barbaada kan. Yookaan hojii wal godhanna daddafi. Yoo isinillee ka jettu dafii. Amaan dhageeffadhu wallaa jechuudha anaan jennaani rabbi kakadhe edana laal anaa maal haasa'u jedhee waan haasa'u dhabe kanarraa afaan kiyya buute. Waraabessa beela afaan boo'edha. Biiftuu dhaq ilaali jala sanitti amaan eenyu jedhe dhaq ilaali. Dhaq ilaali naa barreessa. Wallahi billaa haadha faatee. Anaan jedhee. Naqi keessaa dafi kaa eegali. Bismillah. Yaa Rabbi nagaa buusu. Inni naafi. Inaafaan gara rifeensa raafittee rifeensi gara duubatti deemee dabar. Inaafa xojjeesees. Inaafa jechuudha. Amaanii qabeenya qabu kan magaazina keessa magaazina meeqa keessa garbuu qaburra si'ii hiyyeessa kiisii qullaa naa hooyyessaniin si filadhee bar. La ilaha illallah. Gumaa koo ati mataa kiyya gubbaa jirta naan jedha. Mataa kiyya gubbaa jirtaa hin soba. Bakka kana booda yoo na faarsillee irraan qeebalu yoo si faarse irraan qeebaliin yeroo kana booda diinni jarjaraallee diinni socho'aalleen diinni dhaabbataallee namaan qaallu kanaaf siillee. Anaafati laal jireenya kenna mix yoo walitti goone amaanii miti ka akka amaanii kana shan dhaabuu dandeenya maal jettaan? In sodaatin yoo fayyade ati maa sodaatte? Ana. Eka hai eenyu anaa jedhaa si losona bira taa'u. Jaartii fuutaa naan jettu. Si jedhu. Jaartii fuutaa lammaffaa karoorfattee naan jettu. Afur fuudhaa siin jedhu. Tokkoffaa maal akka fuudhu. Naan taane kaa akkasitti adamma akka tamma jettetti naan taane. Akkamitti namni jaartii takkitti afur haaromsa. Maal goota beektaa rafaa ta'e? Ani milkii keekii yaa beektaa gammachuu kiyya caala gammachuu keetu gammachuu kiyya mirkaneessa. Eegalee jaartii takka yeroo afur fuudhuun hin danda'amu. Jaartii akka yeroo afur fuudhuun ni danda'ama. Jaartiin takka ija takka fakkeenyaaf gaafa isiin deette gaafa isiin warra dhatte gaafa isiin dhukkubsatte rabbuu hin godhiniiti inshaallaa waliin isin jiraachisu odoo isiin duute. Ay waa meeqatu jira namni du'atu jira jedhutu jira rakkinna wayitu jira.
Gaafa walloltan gaafa isii walloltan nama balballi xiyya banaadha sa'aatii 24 onneen xiyya siif banaadha. Amaan sina siraat abbaa feetii arrabsi abbaa feetii gadi qabii garee haadhaafaa ta'eetiin qoosaan hin jiru irra yaasi arraba kee yaadde. Hiyyeessa harki duubatti deebi'ette dhiisati. Mana inshaallah uteela fuudhee uteela si geessee ka'ee birri si kanfalchiisa bara uta amaan. Nama osoo mallaqamee kakiisii qabu uteela si geessee birri si kanfalchiisu. Hiyyeessa Itoophiyaa waan inni Itoophiyaa keessa jiru Itoophiyaan hin guddattu. Jedhati lafee kiyya maal jettaati? Yaa akkasanii tokko haga afurii gumaa yookaan haadhaafaa ta'eetiin fi rabbitu hayyame waan rabbi namaa jaalatu waan rabbi hayyame immoo ilmi namaa dura dhaabachuu hin danda'u. Sagalee haa ta'uuti garuu jechuun tun afraashii beekta. Ana malaali garuudhaaf inshaallah waan jedhamtuun fedhu promise goola buun fedha waan tokko garuuf inshaallah tun gannaan liqimfame. Haa yaada faate obbolummaa Maal gadi sodaataatiin yooma waan itti walirra nullee dhabne dachiin abbaa kennaa bar badhaatuudha bar asii gara baala yoo barbaachisaa ta'e gaddeemnee qamadii qotannee waan barbaanne baaqala cabsannee akka barbaannetti humna kenna waan barbaadne dhiibnee jiraanna maal sodaataati. Yoo rabbiin nu godhee carraa biyya biraatiin doom Ameerikaaf Kanaadaa yoo soo jiraanne biyya keenya keessatti jechuudha gadi fageenyaan dalanna biyya keenya keessatti. geeffatte Biyya keenya keessa gadi fageenyaan dalanna sii galaa miti. Bakka anaaf ati jechuun wal arganne jechuun laalika injiraa miti. Maal siin jedhame mee maal jedhee haa himu maal jedhee haa himu. Mootummoota biyya guddatanii lamaan walii galta jechuudha. Biyya uf dandeette ijaarra jechuudha. Kophatti jechuudha biyya ijaaran aneefatti. Kophatti biyya ijaaran. Nu jalatti jechuudha abdii lulleedhaan ni ijaarra. Amaaniin ni ijaarra. Kootu abbaa qabeenyaa san eenyu maqaan isaati san ni ijaarra. Namoota tokko tokko ni dabalanna. Isaan kanneen jechuudha uf jalatti hiriirsineetiin jaalalaa fi barumsi maal akka ta'e barsiifna jechuudha. Mana barumsaa jaalalaa ijaaruu qabna. You understand me now? I understand you. Haadha faate haadha hundaa Amaan Qaasim rabbitu hiyyeessa si godhe inshallah fooloon kan kee 200 live seenuu hin dandeettu koomentti majjala taa'ee gubadhu kaa obboleessa kee rabbi darajaa tana nuu kenne inshallah nuti gubbaa kana jirra. Rabbitu hiyyeessa si godhe. Fooloon kan kee 200 maal godhu jala kanaan inshallah lakkoofsa tokko miti 70 mallee barreessite wanni ol dabalamu tokko hin jiru Oromoon sin beektu Oromoodhaan waliin beektu rabbi darajaa tana nuu kenne. Jala kanatti caffee afayyaa'ii malee afayyaa'ii jette gaafii adeemsaa xumurree jirra obboleessa kiyya. Amma gara sagalee laakkaa'uutti tunnee jirra. Soorii. Okay, itti fufi. Dhaggeeffataa keenya deebii soorii. Galatoomi fadda rakkoo miti. Baay'ee deebiin ati deebisu kanaas bakka buuta waan ta'eef saniif obsaan si dhaggeeffadha. Thank you. Immoo wanta isin jechuu barbaadu sin jaaladha. Kabaja guddaa sin qaba. Ati nama addaati. Jaalalli ana malaal waan yeroo dheeraa yaadaa ture waan yeroo dheeraa yaadaa ture waan yeroo dheeraa obsaa ture waan yeroo dheeraa sammuu kan koo keessa yaadaa ture bakka haadha yoo dubbadhe yoo argatus dhabus carraadha waan ta'eef yoo dubbadhe maal abbaa isaati ka jedhuun dubbadhe jechuudha. Kanaaf si jaaladha jettee thank you na jaalachuu kan keetiif galatoomi jaalalli sun walitaan. Aye, geddoonoo sabni cunqurfamaan kun dubbii baandoo gangala dhogga malee jedhama. Kanallee ilaalcha keessa naa galchi hasaabin as hir'isu. So wanti jechuu fedhe sin jaaladha, sin kabaja, ija addaatiin si ilaala. Kabajaa fi jaalallan sii qabu immoo waan har'a gawwaraanii buqqisanii miti. Kana yoo sin jedhu addunyaa kanarratti wanti dhalli namaa jijjiiruu hin dandeenye eenyummaadhaa jedhama beektaa. Amantiin jijjiirtaa, aadaa kan biraan ilaaltaa, waan barbaade jijjiiruu dandeetta.
Garuu wanti hin jijjiiramne eenyummaadhaa jedhama. Kana jechuun eenyummaa walitti qabna isis jaaladhaa jechuu koo osoo hin taane waan alangeen deemte fardi wallaalu jalumaa deebii argataa adeemte. Laali namni wal fuudhuu miti walis fuudhee walirraallee horee yoo tarbii keessa hin jiraatin addanii baanii beeytaan ta obbolummaa garuu ta oromummaa garuu ta biyyoomaa garuu ta hawaasummaa garuu inshallah walloluu dhiisee osoo boksiinillee ilkaan walirraa yaafte hariiroon yookaahuu eenyi anaafsi gidduu jiru yoo xiqqaate kiiloomeetira 500 ol gadi qotama. Sigalee iskaalaan ፍጻሜ ማለት ነው። ለዛ ላጣሽ ስለማልፈልግ ውድ እህቴ ነሽ፣ አከብርሻለሁ። ላንቺ ለየት ያለ ቦታ አለኝ። አሁን ማበርከ ጋፊነት ተኡጉዳን ጀቾ አያፍ ኮይሽን አለም ከጋፊነት ተኡጉዳን አኒ በቆፋ ከሚን ዱርሰዩ ኦቦሉማ ዋሁንደ ዱርሲቲ ከበጃንስ ዋሁንደ ዱርሲቲ itti aansee ammoo akka obboleettii akkana jedhatu duraan beeka akka jechuun akka na kabajitus akka bakka na qabdus duraan beeka anamma asitti kan baruu barbaade waan biraati malee yookaan ammoo nama akka obboleettii na jaalatu nama hedduu qaba amma nama akka obboleettii wal jaalannu yoo xiqqaate nama 300 wayi na jala jiru kana keessa namni jaatama yookaan namni 70 akka obboleettii kana jaalatu hedduu qaba ammallee obboleessa waliin dhaladhe gama haadha xiyyaatiin hedduun qaba jechuudha obboleeyya waliin dhaladhe jechuudha nama san osoo hin taane asitti an kan inni waan argachuu barbaadu kabiraati jechuudha obboleessa akka obboleessa caala kana jaalatu nama hedduutu jira anasi kabaruu barbaade waan biraati malee widdeeteen shindazina እነዚህ መስማት አልፈልግም ይቅርታ አድርግልኝ waan akkana kana dhagahuun barbaadu sa'aatii namni urgoo qabatee isinitti hin deemu oromoon gisee namni bishaan gaafatu aanan namaa kenna jedhan sun ammoo yeroo ammaatitti ammoo as garagalee gisee namni jaalalaan namatti hin deemu namni bishaan qabatee gisee namatti hin deemu baay'ee እኛ ያው ሀበሾች እንዳሉ ፍቅር የሚባል ነገር Inda wali mi amanda allu rabbi jadi ya uzu billahi imo kana daga de sa fi ya rabbi bismillahirrahmanirrahim imo situ fayyadama koy me ya rabbi daga de fil sa basan sila imo yo dikate wagga me okay let's go okay thank you wanni jechuu fedhe من نبر يا والرابشة كانت بيتها maybe لا أما وانت كثيفين ما وانت كثيفين كا maybe كوي يا سيرشين أوني يا مارينا كيف لقينا okay أنا شايف شو نادو مسألة من أنتي يا مارينا تقرأ اللي بس ما قال له كو أيضا لا مارينا يا إسمع له تقرأ له thank you so much إذن game ولا تجاوز أي شيء شالوني እና ማለት የፈለግ ብዙ ጊዜ ምትወጂውን እየፈለግሽ መወድሽን ታጪያለሽ የትቤ ተወረበሻት ኦሶ ከጃለቱ በርባዱ ታሲጃለቱ ደብዳ ታቲ አማ ጉማ ለማ ተራ ኢትዮጵያ ከሽ ጅራቱ የሆነ ነማ ተራ ወይ ገርቱ ብዙ ገሩ ነሚ ቤኩም ሰቀባ ነሚ ቤከም ይቀም ነሚ ሀብቲ ይቀም citizen addunyaa kana nama carraa addunyaa kana irra naanna'u fiizaa kana inshallah fiisi biraati duubatti illee gooratan meeqa mileenatu si hawwa yaabu tarii garuu hin beeku ani namoonni si jaalatan kun hundi walitti fuudhanii mooyyee takka osoo tumanii gumaa hin gahu tarii deebii jedhu sammuu keessa argachuu dandeetti si jedhe እና እንደዛ ነው አዝኛለሽ ነው yaa bar waatu jira beektam jechuun fakkeenyaa fi namni gaafa bultii seenu yookaan ammoo jaalala dhugaatitti namni gaafa seenu kan barbaachisu onnee qulqulluu qofa. Onnee qulqulluu. Meeguma haadha faatee tana fuudhiiti. Samayin utubaan haa dhaabattu. Yaa amma laallati warra komentii daal amma fakkeenyaaf laali namni tokko gaafa walitti dabalamu
keessattuu amma yeroo ammaa gizee ilaaltu sooshaal laayifii namaa kana gizee ilaaltu waa wayii wal makataadha. Wal makataadha waa wayiitiin jechuudha. Qabeenyaan haa ta'uu, karaa beekamtiitiin haa ta'uu, waa wayiitiin wal makataadha. Namoonni sunniin akka raachaati. Raachama yoo bishaan keessaa bahee jiraachuu hin danda'u. Namoonni sunniin wanni barbaadanii walitti dhufan sun gaafa jidduu isaaniitii kaate waliin jireenyi isaanii baay'ee yaaddessaa ta'a. Siif galaa miti. Baay'ee yaaddessaa ta'a. Fakkeenyaaf akkuma tammaa yookaan guma taraa namaa yookaan maal jette isaanii miti. Irra caalaanii ati hagam bakka naa qabda. Distaansiin ati jaalala keessa naa qabdu hagam kabajaan ati naa qabdu hagam. Hangam nama eenyummaa kan keetiin boo hagam nama sooshaal laayifii kan kee jala deemu. Ansan andersamuu kan koo keessatti fokas godha malee waa hiyyummaa kan kee yookaan Itoophiyaa keessa jiraachuu kan kee yookaan ammoo maal jechuun waan akkasii hin yaadullee gara fuulduraattis yaaduuf hin ta'u. Osoo ka yaadu taateeti meebii akkuma ati jette san jiraachuun illee jira dhabamuun illee jira ammaaf jechuudha. Zeeroo barreesseetiin takka yoo jedhe tokko sun kan onnee kan koo keessa jiru si ta'a jechuudha. Siif galee ammaaf namni galma dhuunfaadha yookaan ammoo galma dhugaadha. Ishi aman. Haadha Faadhee is incredible woman. Ishi. Argitee? Kanaaf maybe wanni sodaachisu tokko illee jira wanni mari'adhuu laata laalladhuu laata wanni jettu illee jira ginammoo gizee mari'attu amma waan si himu jechuudha gizee mari'attu kofii takka ajajadhu karammeella dastaa tokko biratti qabadhu kophaa kan kee bakka namni kamuu sin argine kophaa kan kee taa'iitii yeroo bakka waa'ee kan koo yaaddu jechuudha ija kan kee ammoo akka jechuudha duruunfadhu gizee banatteetiin yaadde waa baay'ee argita ija kan kee afoo namni wal dhufuu danda'a wanni si qofalchiisaa fa dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf jechuudha gizee waa'ee kan koo yaaddu jechuudha sammuma kan keetiin gizee mari'attu namaan akka mari'attu ammoo barbaadu duruunfattee jechuudha. Gizee yaaddu dhugaan amma onnee kan koo keessatti an argaa jiru kun dhufee onnee kan kee keessatti ifuun mala. Wanni naaf ifee kun siifis ifuun mala.